sagalee waaqayyo walii wajjin hirmaachuu jalqabnee turre mata duree mul'ata jedhurratti mul'ata yookaan abjuu kutaa tokkoffaan isaa mul'ata jechuun maalidha mul'anni maaliif barbaachisaa mul'ata ofii immoo akkamittiin beekuu danda'ama akkamittiin baruun danda'ama kan jedhu qabxii tokko kaasnee dubbannee turre barumsa kana baay'een keessa hirmaattaniitu warri tuun hirmaatiin jirtan barumsa kana akka hirmaattan kutaa lammaffaa isaa har'a dhiyaatu wajjin wal qabsiisa akka adeemtan isin gaafadha yeroo taanutti immoo kutaa sadaffaa isaa dhiyeessaa itti fufnee waan adeemnuuf barumsa kana wal qabsiifachaa toora isaa eegsisachaa guutummaa ergaa waaqayyo yaada waaqayyo barumsa kana keessa jiru akka of soortanii akka sooramtanii jaalala waaqayyootiin nan isin gaafadha adaraa keessan barumsa kana namoota biraan sheerii godhaatii nuuf qaqqabsiisaa yaada gorsa gaaffii qabdan immoo koomentii nuuf godhaa waaqayyo isin haa eebbisu har'a mata duree lammaffaa kutaa lammaffaa waa'ee mul'ataa nuti barannu waa'ee mul'anni irra deddeebi'amee ilaalamuu qaba mul'anni irra deddeebi'amee dhaga'amuu qaba jedhu yaada kana walii wajjiniin hirmaanna mee macaafa saamu'eel isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 4-6-8 dubbifannu waaqayyo yommus saamu'eeliin in waame lakkoofsa 6 ammas waaqayyo saamu'eeliin in waame lakkoofsa 8 waaqayyo ammas si'a sadaffaa saamu'eeliin in waame jedha haleluuyaa waaqayyo yaada qaba saamu'eel keessatti sagantaa qaba karoora qaba hojii qaba ture saamu'eeliin waan isa gochuu barbaadu nama isa taasisuu barbaadu tokko qaba ture yaada sanaaf waaqayyo irra deddeebi'ee yeroo inni saamu'eeliin waamu argina irra deddeebi'ee gara saamu'eel yeroo inni dhaqu argina waaqayyo sagantaa yaadaaf hojii isin keessatti qabuuf irra deddeebi'ee gara keessan dhufa uumama neecharii waaqayyoo keessaa inni tokko isa kanadha waaqayyo waan wal fakkaataa irra deddeebi'ee namatti dubbachuu hin nuffu yaada isaa irra deddeebi'ee namatti mul'isuu hin nuffu kun eenyummaa waaqayyooti amala waaqayyooti egaanii firoottan koo mul'anni irra deddeebi'amuu qaba yeroo jennu eenyutu irra deddeebi'a tokkoffaa akkuma jalqabnee jiru waaqayyo ofii isaatu irra deddeebi'a kitaaba qulqulluu keessatti yaada abrahaam keessatti qabu akka abrahaamin eebbisuuf karaa abrahaam immoo saba lafarraa hundumaa akka eebbisuuf yaada qabu abrahaamitti waaqayyo si'a meeqa dubbate saba israa'elitti immoo waa'ee kana'aan si'a meeqa dubbate waaqayyo deebii isaa isiniifan dhiisa garuu si'a tokko caalaadha kan inni dubbate Yoosefitti waa'ee Yoosef kaasnee turre barumsa darbe keessattis mul'ata nama gara fuulduraatti umurii isaa keessatti ta'u ijoollummaa isaatti yeroo agarsiisu waaqayyo si'a meeqatti dubbate abjuu sana si'a 2 bifa aduu bifa ji'aa bifa urjiitiin lammaffaan immoo guyyaa adda biraatti bifa bissiitiin itti dubbate akkan caafamee katabamee jiru kitaaba qulqulluutti kana lachane waaqayyo waaqa irra deebi'ee gara namaa dhufudha yaada isaa irra deebi'ee kominikeetii waaqa godhudha waaqayyo kitaabni qulqulluun ergaa wal fakkaataa yaada wal fakkaataadhaan guutuudha namoota adda addaatiin yoo dubbatamiyyuu bara adda addaatti yoo dubbatamiyyuu bakka adda addaatti yoo dubbatamiyyuu ergaa wal fakkaataadhaan guutuudha kitaabni qulqulluun waaqayyo irra deddeebi'ee ergaa wal fakkaataa saba isaatti dubbata ture kitaaba qulqulluu keessatti nutti dubbachaa jira har'as kitaaba kanaan ergaa wal fakkaataa irra deddeebi'ee waaqayyo yeroo waaqa carraa lammaffaati waaqa si'a lammaffaati waaqa irra deebiiti waaqa keessa deebiiti waaqayyo macaafa keessa deebii hin yaadattu miti macaafa keessa deebii argina kitaaba keessatti
macaafa sana keessatti waaqayyo keessa deebi'ee irra deebi'ee yeroo inni saba isaa re-educate godhu, yeroo inni saba isaa qopheessu, yeroo inni saba isaa bocu argina. Firoottan koo sababa hedduurraa ka'ee waaqayyo gara namaatti deddeebi'a. Abrahaamitti irra deebi'ee dubbate akka isa eebbisu, kakuun isaa yaadni isaa isa keessatti akka fiixaan ba'u. Keessumaa yeroo isaan kakuu kana amanuu dadhabanii Saaraadhaa wajjin eeganii dadhabanii yeroo abdii kutatanitti Abrahaam gara Aggaariitti ol seene gorsa Saaraa dhaga'ee miti. Achii booda waaqayyo deebi'ee dhufe ammas. Yeroo baay'ee kakuun itti dubbatame haalaan turuu isaatii kan ka'e, lafarra harkifamurraa kan ka'e, humni keenya dadhabaa deemurraa kan ka'e, humna dinagdee dhabuurraa kan ka'e, akadaamikal energy paawarii dhabuu keenya kan ka'e, fira dhabuu keenyarraa kan ka'e, haalli mijachuu dhiisuurraa kan ka'e, mul'ata gurguddaa baannee, abjuu gurguddaa baannee yeroo lafti dheeratu, yeroo guyyaan dheeratu, abdii kutannaa keessa galla, kakuu keenya hirraanfachuudhaaf dagachuu keessa galla, fuula keenya gara adda biraatti naanneffannee deemuu keessa galla. Yeroo sana waaqayyo irra deebi'ee dhufa. Namoonni karaa mul'ataa gadhiisanii karaa adda biraa qabachaa jirtan yoo jiraattan ergaa kana isinitti hima. Karaa irra deemaa jirtan, karaa Tarseesiyyuu haa ta'u, karaa isinirra deemaa jirtan, karaa Emaawusiyyuu haa ta'u, waaqayyo karaa sanarratti irra deebi'ee gara keessan dhufa. Yaada isin keessatti qabu fiixaan baasuudhaaf, galmaan ga'uudhaaf, isinittis mul'isuudhaaf waaqayyo irra deebi'ee dhufa. Yeroo tokko immoo namoonni milkaa'ina fudhatanii, milkaa'inuma tokko fudhatanii quufanii sanumaan machaa'aniiti mul'ata keenya daganna. Kitaaba qulqulluu keessatti Iyyaasuun saba Israa'eliin fuudhee Kana'aanitti eddii galee booda waaqayyo akkas jedheen, Iyyaasuu dhaalli dhaalamuu qabu hedduun hafee jiraate garuu dulloomtee ta'e. Yaada waaqayyo guddaa qabu keessaa ishee garuma tokko fudhannee quufnee yeroo itti teenyu baay'ee qabna akka Iyyaasu. Yaada guddaa, sagantaa guddaadhaaf bal'aa waaqayyo qabu keessaati poorshinii tokko garuma tokkitti ishee fudhannee yeroo itti quufnee teenyu qabna. Waaqayyo yeroo sana irra deebi'ee dhufa akka gara Iyyaasuutti dhufe. Kan dhaalamuu qabu hafee jira, kan fudhatamuu qabu hafee jira jedhe waaqayyo. Namoonni waan milkaa'ina tokkoon quufnu, milkaa'ina tokkoon yeroo machoofnu, milkaa'ina tokkoon mul'anni koo fiixaan ba'eera jennee galateeffanna yeroo itti teenyu baay'ee qabna. Yaada waaqayyo milkaa'inuma sanaan xumurree samaraayis goonee yeroo itti teenyu baay'ee qabna. Waaqayyo irra deebi'ee dhufa abjuudhaan, irra deebi'ee dhufa mul'ataan, irra deebi'ee dhufa ergaadhaan, hafuura qulqulluudhaan, sagalee isaatiin. Gara hafee jirru, gara nuyi dhaaluu qabnu, gara hafee jiru nu dhaalchisuudhaaf. Rakkina haala nu kennisiisee mo'amoo nu godhe keessaa baanee mul'ata keenya dugda duuba akka hiriirru nu gochuudhaaf irra deebi'ee dhufa. Misaalonni isaaniinis mul'ata waaqayyoo nama dagachiisa. Namoonni waan waaqayyo dubbatu hubachuu yeroo dadhaban, fiilii gochuu yeroo dadhaban, yeroo itti dhaga'amuu didu, yeroo qabachuu dadhaban, waaqayyo irra deebi'ee dhufa akka isaan sirriitti akka nuyi sirriitti hubannu nu gochuudhaaf, akka sirriitti nuuf galu gochuudhaaf irra deebi'eetu dhufa waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo waaqa irra deebiiti. Waaqayyo waaqa keessa deebiiti. Waaqa carraa lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa isaa oliiti. Irra deddeebi'ee gara keenya dhufa. Lafa kofnee nu kaasee nama nu gochuudhaaf. Waan itti booji'amne jalaa nu baasee lafa kakate sanaan nu ga'uudhaaf. Waan itti hidhamne jalaa nu hiikee kakuusaa nu dhaalchisuudhaaf irra deebi'ee gara keenya dhufa waaqayyo. Ulfinni isaaf haa ta'u. Mul'anni eenyuun irra deddeebi'amuu qaba lammaffaarratti? Nuyi ofii keenyaan. Inni kun jecha kana isiniin jechuu barbaada. Waan waaqayyo nuun jedhee ofiin jechuu danda'uu qabna. Ergaa waaqayyo nutti dubbate ofirratti dubbachuu danda'uu qabna. Abjuu waaqayyo takkaa nutti agarsiisee irra deebinee ofitti agarsiisuu, ofitti dubbachuu danda'uu qabna. Namoonni siyaasaan, dinagdeedhaan, barnootaan, tajaajilaan addunyaa kanarratti milkaa'oo ta'an waa'ee isaanii baay'ee qoratanii yoo ilaaltan guyyaa keessatti yoo xiqqaate si'a lama mul'ata isaanii koominikeetii godhu. Akkamitti yaadannoo isaanii irratti barreessanii piriintii godhatanii ganama siree irraa yeroo ka'an dubbisu, galgala gara siree gaafa dhaqan dubbisu.
isa waaqayyo nuun jedhee ofiin jechuu danda'uun barbaachisaadha. Museen isa waaqayyo isaan jedhu hamma ofiin jechuu danda'utti waaqayyoon turse. Waaqayyo geggeessaan si godha yeroo inni jedhu Museen sababa dhiyeessuu qaba turan gingeedha jedhe. Isa waaqayyo isaan jedhu ofiin jechuu haga danda'utti waaqayyoon turse Museen. Ati geggeessaadha. Ati geggeessaa milkaa'ina guddaa qabaachuudha. Ati saba koo Kana'aanitti geessitaa. Biyya garbummaa kana jalaa baastaa. Yeroo waaqayyo jedhee dubbatu isa waaqayyo sarratti dubbatu ofiin jechuu. Isa waaqayyotti dubbatu waaqayyotti deebisee tole akkasnaan jette jedhee haga jirutti waaqayyoon turse. Kutaa sana dubbistanii yoo ilaaltan seera bo'oo boqonnaa 3 irratti waaqayyo Museetti dheekkamee jedha kitaabni. Yeroo baay'ee yaada waaqayyo nu keessatti qabu akka nuyi isa waaqayyo nuun jedhu ofiin hin jenne kan nu godhu of tuffachuudha. Ani hiyyeessaa, maatiin koo hiyyeessaa, fira hin qabu. Kaayitaarra warra jiranii abbaa qabeenyaa fira hin qabu. Nama haala naaf miidhessu hin qabu. Barnoonni koo sadarkaan isaa gadi bu'aadha. Humni koo akkasii, umriin koo deemeera. Jennee sababa baay'ee lafa dhaqnee ittiin of tuffannu baay'ee qabna. Yeroo sana ta'utti isa waaqayyo nuun jedhe ofiin jechuu yeroo dadhabnutti waaqayyo yaada inni nu keessatti qabu abjuu keenya mul'ata keenya sagantaa waaqayyo nu keessatti qabu bira geenyee harkaan qabachuu tuttursina. Lafarra harkisna. Hin bubbulchina. Ofiin jechuu danda'uun barbaachisaadha. Seexanni jannata Eden keessatti gara Hewaan yeroo dhufutti isa waaqayyo isaanin jedhisee boofaan jedhe. Kanatti hin nyaatinaa nuun jedheera. Yoo nyaattan immoo hin duutu jedhe konsikwensii akkasii qaba nuun jedheera waaqayyo jettee dubbatte. Hewaan. Oromoon yeroo mammaaku akkas jedha mitiire deddeebii keessa coobni bishaanii dhagaa urtii jedha. Boofa isheen akka kana jetteeni tole kaa jedhee hin sokkine yeroo isheen sagalee waaqayyotti dubbatte ammas hangaawuti godhe deebi'eedhuma naannoo isheerra hin tutture boofti kun waaqayyo isa haa ifatu. Yeroo tutturutti Hewaan kufuu jalqabde. Hewaan dogongoruu jalqabde. Isa boofti isheedhaan jedhe sammuu ishee keessatti rivaayiz gochuu jalqabde. Irra deddeebitee yaaduu jechuu jalqabde. Yeroo sana ta'utti yaada waaqayyoo bakkeetti kufe dhalli namaa. Seexanni isa waaqayyo nuun jedhe fakkeessee waan nuun jedhu qaba. Seexanni isa waaqayyo nuun jedhe faallessee waan nuun jedhu qaba. Yeroo baay'ee seexanaaf mo'amoon eessarraa ka'ee dhufa? Yaada waaqayyoo bakkee ta'uun eessarraa ka'ee dhufa yeroo jennutti irra deddeebii sanatu jira. Seexanni irra deddeebuu hin dhufu. Waan ani isinitti himuu barbaadu obsaan akka seexanaa hin jiru. Seexanni baay'ee obsa yaada isaa galmaan ga'uudhaaf. Nama kuffisuuf jennaan haga waan jedhe sana galmaan ga'uutti obsa guddaa qaba seexanni. Waaqayyo nama guddaan si godha jedhee nutti dubbate kakuu nama guddaa ta'uu nu keessa kaa'ee ijoollummaa keenyatti eebba guddaa akka nu eebbisu namaaf illee akka eebba nu godhu nutti dubbate seexanni xinnoo nu godhee ganda keessatti nu hambisuudhaaf irra deddeebi'ee si akkuma kitila deebi'ee gara jireenya keenyaa dhufa. Attamitti mo'annaree irra deddeebinee isa waaqayyo nutti hime isa waaqayyo jedhe jechuudhaan mo'anna. Haaleluuyaa. Sammuu keenya irratti hafuura keenya irratti laphee keenya irratti mana keenyaaf maatii keenya irratti biyya keenya irratti isa waaqayyo dubbate dubbannee isa waaqayyo kakate irra deebinee kakuu sana dubbannee abdii sana dubbanneeti seexana jilbeenfachiisuu dandeenya. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Mee ganama yeroo kaatanii galgala gara siree yeroo dhattanii of ilaallee bira dhattanii yeroo dhaabbattanii miirarii fuuldura jechuukooti. Mee of irratti dubbadhaa. Ija keessa of ilaalaati waaqayyo akkasiin jedhe ati nama akkasii taataa ofiin jedha. Yeroo baay'ee keessumaa amantoonni bara kana jirru waan nuyi dagannee jirru guddaan nuyi raajota ofii keenya ta'uu keenya dagannee jirra. Bilbilee namoota ergaa dubbatan barbaannee akka ergaan ammaa achittis nutti dubbatamu barbaanna malee isa waaqayyo nutti dubbate ofirratti dubbachuu hin beeknu.
muuxannoo kanaa hin qabnu. Kanarraa kan ka'e yoo ergaan nutti hin dubbatamu ta'e diskaareejii taana abdii kutanna namoota nu bira jiranitti ergaan dubbatamee nutti hin dubbatamne nurra harki hin kaa'amne yoo ta'e abdii kutannee dallannee mana keenyatti kan gallu lakkoofsa hin qabu. Amma yeroon kana dubbadhu baay'een keessan isiniif gala. Psychologically, morally, hawaasa kufeedha namni kiristaanni bara kana jiru baay'een isaa keessumaa biyya keenya keessatti. Firoottan koo isa kana mo'achuu barbaaddu karaa isinitti mo'attanan isinitti har'a isa Waaqayyo isinitti ijoollummaa keessanitti onnee keessan keessa isa Waaqayyo kaa'e. Karaa namootaas haa ta'u isa Waaqayyo isinitti dubbate. Karaa abjuus haa ta'u isa Waaqayyo isinitti dubbate. Iji keessan banee mul'ata Waaqayyo isinitti agarsiise. Dookumentii godhaa barreessaa kaa'aa. Irra deebi'aa ofitti dubbadhaa. Waan Waaqayyo nutti dubbate nutti agarsiise mul'ata keessa keenya jiru katabnee barreessinee kaa'uun barbaachisaadha. Barbaachisaadha. Gama biraatiin isa Waaqayyo nutti dubbate keessa keenya kaa'ee yaadachuu danda'uun barbaachisaadha. Hamma Waaqayyo ergaa wal fakkaataa kara nama adda biraa nutti dubbatutti. Isa Waaqayyo waggaa 5 dura 10 dura nutti dubbate, isa Waaqayyo ji'a 2-3 dura nutti dubbate, abjuudhaan mul'ataan hafuura keenya keessa yaadaaf gorsa Waaqayyo kaa'e baay'ee isaa dagannee irraanfannee jirra. Hirraanfachuu, hafuura hirraanfachuu, namummaa hirraanfachuu, shaakala hirraanfachuu keessatti kuufnee jirra. Yaada kana isinitti himuun barbaada. Namoonni waa yaada Waaqayyo isaan keessatti kaa'e hin barreessine, namoonni hin yaadanne fiigichi isaanii bakka xumuruu hin qabnetti xumuru. Fiigichi isaanii bakka xumuruu hin qabnetti xumuru. Wangeela Maatewos boqonnaa 13 irratti hin yaadattu namicha sanyii facaasu sana. Yeroo inni sanyii facaasu simbirroon seexanaa dhuftee funaannattee jedha. Seexanni har'a hojii inni hojjetu hojii akkasiiti. Isa Waaqayyo dubbate dhufee nama keessaa sassaaboo. Forgetfulness isa jedhamu hirraanfatu namoonni. Hin dagatu namoonni. Hin daganna hin irraanfanna. Waan Waaqayyo nutti dubbate hin yaadannu. Simbirroon dhufee nu keessaa funaaneera. Dagachuudhaan nu keessaa sokkeera. Vaapureetii godheera nu keessaati. Bakka sanyiin Waaqayyo fudhachuu qabu haramaan fudhatee jira jireenya keenya keessaa. Barumsa kana keessa galee baay'ee isaa isinitti himuun barbaadu mata duree bakkee waan na godhuuf. Namoonni baay'een irraanfachuudhaan guutamnee jirra. Ganama kaanee dunquqqaa'aa abdii kutachaa yaaddaa siree keenyarraa yeroo kaanu mul'ata keenya gadi fuunee isa barreeffamee jiru Waaqayyo akkasaan jedhe jennee yeroo dubbannutti abdii kutannoo sana mo'anna, dukkana sana mo'anna. Guyyaa keenya guyyaa ifaan guute, guyyaa gammachuuf kolfaan guute taasifna. Isa seexanni nu dunquqqeessaa, abdii nu kutachiisaa, nu aarsaa of nu nyaachisaa oolchuudhaaf saganteeffatee ba'e sanatti riiversii gochuu dandeenya. Gara siree gaafa dhannu namoonni baay'een qiishatii keessadha kan nuyi bullu. Dhiphachaa yaaddaa wareeraati kan nuyi bullu. Mee gara siree gaafa lattan isa Waaqayyo siniin jedhe ofitti himaa jilbeenfadhaati Waaqayyo akkas naan jedheera. Kitaabni qulqulluun waa'ee koo akkas jedheera. Ani mucaa Waaqayyooti. Yesuus Kiristoos anaaf du'eera. Hafuurri qulqulluun naaf kennameera. Ani biyya lafaa mo'adheera. Seexana mo'adheera. Kakuu akkas akkasiinaaf qaba abbaan koo jedha. Ofitti himaa isa kitaabni isinitti himu. Ofitti himaa yaada Waaqayyo jireenya keessan keessatti qabu. Waaqayyo hirriba nagaadhaan guute raftanii bultu yeroo kana gootanitti. Hirriba keessan eebbisa Waaqayyo. Nutu irra deddeebi'uu qaba mul'ata keenya. Nutu irra deddeebi'uu qaba firoottan koo. Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Isa Waaqayyo siin jedhe hamma ofiin jettutti yeroo hedduu isa Waaqayyo nuun jedhe hamma ofiin jennutti Waaqayyoon yeroo Waaqayyo gubna. Yeroo Waaqayyo gubaa jirra. Maaliif irra deddeebi'amuu qaba mul'anni? Maaliif irra deddeebi'amuu qaba? Tokkoffaa akkuma saayinsiidhaan mirkanaa'aa ta'e sammuun namaa waan irra deddeebi'ee itti himame, waan irra deddeebi'ee dubbise, waan irra deddeebi'ee dubbate salphaatti yaadachuu danda'a. Barataanii barumsa har'a kutaa keessatti barsiisaan barsiise lekchar nootii isaa
yaadannoo ofiisaatii qabates walitti hidhee kitaaba isaas itti dabalee isa har'aa mana galee haqa qo'atu irra deebi'ee isa mana kutaa keessatti barate mana isaa galee barataan qo'atuu fi barataan immoo mana galee irra deebi'ee hin qo'anne wal qixxee miti beekumsa isaan saabjektii sanaaf qabani. salphaatti hirraanfatama wanta nuyi irra deebine hin dubbisne wanta nuyi irra deddeebine hin dhageenye wanta nuyi irra deddeebine hin dubbanne salphaatti hirraanfachuu dandeenya. sammuun keenya akkuma beektonni sammuu qoratanii kaa'anii jiranitti kan odeeffannoo inni retain godhu ofitti of keessatti kuusee of keessa tursu odeeffannoo inni danda'u odeeffannoon irra deddeebinee sammuu keenya keessatti katabnedha. dubbisuudhaan dhaga'uudhaan dubbachuudhaan odeeffannoo nuyi sammuu keenya keessatti irra deddeebinee ol kaawwanne salphaatti gadi fuudhuu dandeenya salphaatti yaadachuu dandeenya. namoonni baay'een qodaa mana isaanii tokko bakka ofii isaanii yaadatan bakka namni adda biraanis arguu danda'u bakka salphaatti argamurra kaa'u. qodaa tokko garuu barbaadanii ofii isaaniillee bakka arguu hin dandeenye dhoksanii kaa'u. yeroo baay'ee odeeffannoo hedduu yaadachuudhaaf yeroo dheeraa nu fudhata bakka argamu bakka yaadachuu dandeenyurra ol hin kaawwanne waan ta'eef yeroo kaawwannetti yaadachuudhaaf hin dandeenye odeeffannoo baay'ee. hubachuudhaaf hin dandeenye odeeffannoo baay'ee yeroo seexanni dhufee waan tokko haasa'u mee qoy maal jettee jennee isa waaqayyo gadi fuudhe jennee wal bira qabne waaqayyo si aifatu jennee seexana harka duwwaa geggeessuu kan nuyi dandeenyu yoo irra deddeebinee ol kaawwannedha. yoo irra deddeebinee of keessatti katabnedha yoo irra deddeebinee dubbisne dhageenyeef dubbanne salphaatti yaadannee seexanaaf deebii kennuu dandeenya. isa toora bakkee nu gochuudhaaf dhufu isa iddoo maleetti bakka maleetti fiigicha keenya nu xumursiisuudhaaf dhufu isa mul'ata keenya nu gurgursiisuu dhufu nu xiqqeessu mul'ata keenya nu jalaa xiqqeessuudhaaf isa dhufu kan nuyi mo'annee darbinu yoo nama mul'ata isaa yaadatu taanedha. irra deddeebi'amuu kan inni qabu sababa yoo irra deddeebi'ame yaadachuudhaaf salphaa ta'eefidha. maaliif irra deddeebi'amuu qabaa? qabxii lammaffaa fakkeenya isinii kennuun isinii barbaada isa kana yeroon isiniif ibsu. Kompiitarri kun yeroo hojjetame kompiitara isin of harkaa qabdanii fi akkatti kompiitarri kun hojjetameef uumamni sammuu namaa wal fakkaata. Fakkeenyaaf qabxii lama isinii kenna. Kompiitarri kun yoo chaarjii godhame malee humna ibsaatiin yoo chaarjii godhame malee hin dalagu. lammaffaa kompiitarri kun siistamiin isaa sooftuweeriin isaa abdeetii yoo godhame malee hin dalagu. sammuun keenyas akkasitti uumame. sammuun keenya chaarjii godhamuu qaba. sammuun keenya abdeetii godhamuu qaba. odeeffannoo ammeetiin ammeeffamuu qaba. abdeetii godhamuu jechuun ammeeffamuu jechuudha. ammeeffamuu danda'uu qaba. abdeetii godhamuu qaba. abdeetii kan inni godhamu immoo chaarjii kan inni godhamu immoo sagalee waaqayyootiin humna hafuura qulqulluutiin mul'ata waaqayyo nuuf kenne irra deddeebinee yaadachuu ofitti himuudhaaniti sammuu keenya chaarjii goona. focused namni ta'e tokko nama mul'ata isaa sirriitti yaadatudha. nama abdeet sammuu isaa godhudha. nama recharge sammuu isaa godhudha. sammuun keenya akkasittiin uumame. yaadatti mitiire yoo namni ka'ee nyaata isin baay'ee jaallattan waa'ee isaa isinitti haasa'utti ka'e fakkii isaa viidiyoo isaa isinitti agarsiisutti ka'e utuma hin beekiniti sammuun keenya gilaandii adda addaa ajajuutti ka'a. kana booda gororri dhufe afaan keenya keessa nu guuta. nyaanni sun as hin jiru nu fuuldura hin jiru yookiin odeeffannoo nyaata sanaa namatu nutti himaa jira yookiin foolii isaa dhageenye foolii masaatiin yookiin ijji keenya imeejii isaa fakkii isaa yaada sanaa arguudhaan yookiin gurri keenya waa'ee nyaata sanaa namni nutti himuusaarraa kan ka'e keessa keenya beelatu guuta. keessa keenya afaan keenya keessa gororatu guuta. inni kuni odeeffannoon hammam akka inni sammuu namaa irratti impaaktii qabu agarsiisa.
odeeffannoon nama beelessuu danda'a. Odeeffannoon fedhii nyaataa namaa cufuu danda'a. Namoonni mul'ata isaaniitiif dimaandii soongii ta'e hin qabne, namoonni beelaan hin guutamne mul'ata isaaniitiif loluudhaaf hannisa ga'aa hin qaban. Mul'ata isaanii irratti hojjechuudhaaf enerjii guutuu hin qabaachuu hin danda'an. Waaqayyo sagalee kana nuuf ibsuuf roottan koo sagaleen kun maqaa Yesuusiin nuuf haa galu. Soong dimaandiin keessa jiraachuu danda'u qaba. Keessa keenya waan nu kakaasu waan gara mul'ata keenyaatti nu dhiibu tokko jiraachuu danda'u qaba. Innis immoo kan jiraatu odeeffannoodhaan waa'ee nyaataa dhageenyee fuunfannee arginee akka dimaandiin beelli fedhiin akka nu keessatti uumamu. Nu keessatti mul'ata keenya wajjin wal qabate waa'ee mul'ataaf abjuu keenyaatiif akka kana soong demand beela cimaa ta'e nu keessa jiraachuu danda'u qaba. Inni kun yeroo mul'ata keenya ofitti dubbannu ofitti haasofnudha. Waaqayyo saba buqqee Gibxii, foon Gibxii, nyaata Gibxii jedhee gongomu saba Israa'elitti dimaandii kanaan beela kanaan isaan keessatti dhangalaasuudhaaf waa'ee kanaan irra deddeebi'ee dubbata ture. Basaastonni 12 filatamanii dhaqanii kanaan keessaatiin ija miidhagina lafa sanaa agarsiisu. Badhaadhummaa lafa sanaa agarsiisu yeroo isaan qabatanii dhufan illee saba sana keessatti soong dimaandii dheemuu beela cimaa uumuu hin dandeenye. Utuu beelli cimaan isaan keessatti uumameera ta'e hin gunguman turan. Gibxitti deebi'uudhaaf gaggeessaa hin filatan turan. Soong dimaandiin warri isaan keessa jiru Iyyaasuudhaaf Kaaleeb garuu beela cimaadhaan warri guutaman garuu hin dandeenyedhan. Warri dheeroon sun warri jajjabeeyyiin diinni dhaala keenyaatiif kakuu keenyaa sun akka nu hin dhaalle nu gochuudhaaf hin danda'an jedhani. Yeroo dimaandiidhaan guutamu yeroo beelaan guutamu dhaloonni dimaandii soongii ta'e beela soongii ta'een guutame ofirra wanti sagadi teessisuu danda'u hin jiru. Maaliif salphaatti ol kaanee salphaatti miireeffamnee hojjennee kaanee maaliif dafnee moo gadi teenya beektu keessa keenyaa hin dhufne wantichi jedhu. Mul'anni keenya nuun galle abjuun keenya nuun galle firoottan ko kanaaf dafnee kaana dafnee teenya dafnee diskaareejii godhamna dafnee ofirra gadi teenya. Haaleluyyaa. Waaqayyo hafuura kan akkamii mo'annu barbaada firoottan ko. Mul'ata irra deddeebi'anii arguu danda'uun barbaachisaadha. Qabxii sadaffaa isinitti immoo qabxii kana mata duree bal'aadha waan ta'eef achi keessa baay'ee hin turu. Mul'ata ofii irra deddeebi'anii dhaga'uun, arguun, beekuun, abdeetii guyyaadhaa guyyaatti yeroodhaa yerootti of gochuun faayidaa inni qabu. Qabxii lama dubbachaa ture kana wajjin waan wal fakkaatu. Odeeffannoon fakkii sammuu namaa keessatti oomisha. Fakkeenyaaf injiinarri tokko dhaxxaniiti kaapitaala haga kanaan qaba. Mana lafa haga kanaa irratti meetira haga kanaa irratti mana akkas akkasii G+ ijaaruun barbaada. Maateeriyaalii akkas akkasiitiin jettanii yoo ittiin tan odeeffannoo sinirraa dhaga'e. Odeeffannoo kana fudhatee sammuu isaa keessatti taa'ee xiinxala. Utuu xiinxaluu odeeffannoon kun sammuu isaa keessatti fakkii piroodiusii godha. Maappii diizaayinii addaa garaa oomishuu jalqaba odeeffannoon sun. Baajatiin sun fedhiin keessan sun sana booda imeejii piroodiusii sammuun isaa godhe kana fuudhee waraqata irratti diizaayinii kaasa sooftiweeriitti fayyadame. Kana booda filannoo 2-3 isiniif hojjetee fidee ilaa diizaayinii kana siif hojjedheera kan filattaa isiniin jedha. Odeeffannoon maal godhe sammuu nama sanaa keessatti fakkii oomishee fakkiin sammuu isaa keessatti oomishame kun maappii kaartaa akka inni hojjetu godhe. Deebi'ee kaartaa irratti wanti hojjetame sun immoo mana ta'ee hojjetamee keessa jiraannaa jechuudha. Odeeffannoon dandeettii fakkii oomishuu danda'a. Namoonni ardii tokko ta'anii ardii adda biraa keessa waan jiru arguu danda'an sammuu isaaniitiin tiraavilii godhanii haaleluyyaa hafuura isaaniitiin tiraavilii godhanii deemanii dhaqanii arguu warri danda'an sababa odeeffannoon dandeettii akkas nama keessatti gochuu danda'u qabuufidha. Odeeffannoon fakkii namatti agarsiisuu danda'a. Akkuma namni dubbachaa ture
waa'ee Gibxii isaan keessa haqee fakkii Kana'aan isaan keessatti design picture akka isaan godhan gochuudhaaf irra deddeebi'ee waa'ee Kana'aan dubbata Waaqayyo. Irra deddeebi'ee mul'ata keenya nutti dubbata. Irra deddeebi'ee isa nutti dubbatu immoo ofitti akka nuyi dubbannu barbaada Waaqayyo. Warra ergaa dubbatan bakka isaan hin jirretti, lallabaaf paastariin tajaajilaan akka koo bakka hin jirretti, faarfataan bakka hin jirretti nuyi ofii keenyatti akka nuyi dubbannu barbaada Waaqayyo. Sun yeroo ta'u sammuun keenya fakkii oomishuu jalqaba. As teenyee guddina bira ga'uudhaaf dhaqaa jiru sammuudhaan dhaqneerra. Bakka qaamaan iyyuma jala teenyee sammuu keenya badhaadhummaa keessa galla. Qaamaan hidhaa keessa teenyee sammuu keenyaan hiikama keessa galla. Qaamaan xinnoo taanee sammuu keenyaan guddummaa keessa galla. Odeeffannoo Waaqayyoo nutti dubbateen, kakuu Waaqayyoo nutti dubbateen, sagalee Waaqayyoo nutti dubbateen naavigeet godhamne, geggeeffamne, traavlii goone yeroo sanatti firoottan koo qabatamaa ta'ee nutti argama abjuun keenya. Isan sila dubbachaa ture san diimaandii sana nu keessatti uumuu danda'a inni kun. Sensual visualization jedhama inni kun. Odeeffannoon fakkii nu keessatti uumuu danda'a. Viyuu nu keessatti uuma. Mul'anni keenya sammuu keenya keessatti viyuu sana, imeejii sana akka inni uumu Waaqayyo barbaada. Abdiin nu keessa kaa'e, kakuun nu keessa kaa'e. Firoottan koo maaliif irra deddeebi'amee dubbatamuu qaba? Maaliif ripiitii godhamuu qaba? Mul'anni tokkoffaa sammuun keenya waan irra deddeebi'amee dubbatame yaadachuu danda'a waan ta'eef. Lammaffaa akkuma kompiitarri chaarjii godhamu, abdeetii godhamu, sammuun namaa uumama isaatiin buustii godhamu, chaarjii godhamu, dubbisuu, yaadachuuf yaadachiifamuu barbaachisa waan ta'eef. Sadaffaa odeeffannoon sammuu namaa keessatti fakkii waan oomishuu danda'uuf fakkii kakuu keenya raawwisaa as teenye raawwisaa sammuudhaan bira geenye qabachuu dandeenya. Sunimmoo dimaandii stroongii ta'e nu keessatti, beela cimaa ta'e nu keessatti waan uumuuf barbaachisaadha mul'anni irra deddeebi'amuunsa. Firoottan koo mul'ata keessan hin gatinaa. Mul'ata keessan hin dagatinaa. Waajjira tokko biyya keenya yeroo damtani, yeroo waajjira sanatti ol seentan qorqorroo guddaanatti barreeffamee argitu purpose, vision, dream jedhanii waan akkasii goal jedhanii barreeffatanii jiru. Visionii waajjirri sun dhaabbateef achirraa hojjetaan waajjira sana keessaa hojjetu dubbisa. Maamiltoonni kaastamaroonni yeroo dhufan waajjira sana, mul'ata waajjira sanaa dubbisu. Har'ammoo Waaqayyoof haa galatu. Websaayitiin teekinooloojiin akkaataa kanatti websaayitii waajjira tokko orgaanayizeeshinii tokko jala yeroo galchan viizinii dhaabbata sanaa, mul'ata dhaabbata sanaa dubbistu. Mul'ata keenya bakka arginurra kaawwachuu danda'uun barbaachisaadha. Mul'ata keessan sooshaal miidiyaa irratti maxxansaa namootatti haasaadha jechaa hin jiru. Sammuu keenya keessatti garuu bakka dhiyoo bakka yaadachuu dandeenyu irra jiraachuu qaba. Bakka dafnee argachuu yaadachuu dandeenyuuf ol fudhachuu gadi fudhachuu dandeenyu irra jiraachuu danda'u qaba mul'anni keenya. Mul'anni keenya kominikeetii gochuu, keep in touch gochuu danda'uutu nurra jira guyyaadhaa guyyaatti. Mul'anni keenya firoottan koo kan dhaalluudha, kan bira geenye of harka fudhannudha, isa dhaalatti deemaa jirru kan nutti agarsiisudha. Sana qofaa miti mul'anni keenya dhaala keenya sanaaf nu gidduu diina jiru meeshaa waraanaa nu ittiin lollee mo'annudha mul'anni keenya. Mul'anni keenya meeshaa waraanaa nu ittiin seexana ofirra gadi teessisnudha. Isa haamilee keenya cabsuu ofirra gadi nu teessisu kan keessichi hin fakkaatu, ati sichi nama hin taatu. Ati bakka mul'ata kee kaayyoo kee sana hin geessu. Isa jedhee seexanni hasaasu, odeeffannoo seexanni oomishuu fi facaasu sana mo'achuudhaaf kan dandeenyu lakkii Waaqayyo akkasinaan jedhee mul'ata akkasinaaf kenne, kakuu akkasinaaf gale jennee dubbachuu yeroo dandeenyudha. Abdiin keenya, mul'anni keenya, kakuu Waaqayyo nuuf galee jiru meeshaa waraanaa keenyaati. Waaqayyo isin haa eebbisu. Qabxii kanaas mattan xumuruu fedha. Barumsa kana namoota biraan akka nuuf keessan jaalala Waaqayyootiin isin gaafadha. Meeshaadhuma harka keessan keessa jiru, teekinooloojii harka keessan keessa jiru kanatti fayyadamaati, sheerii godhaati namoota biraan nuu qaqqabsiisa. Namoonni baay'een kana dhaga'uu qabu, irraa barachuu qabu.
Waaqayyo sagalee kanaan jireenya keessan, bara keessan, umurii keessan haa eebbisu. Kutaa sadaffaa isaa qabannee deebinee dhufnee wal agarra. Kutaa tokkoffaasaas lammaffaasaas as waan jiruu fi uploadii godhamee caqasaa, hirmaadhaa, dhaggeeffadhaa. Yaada gorsaaf gaaffii qabdan immoo nu beeksisaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Yeroo achaa nutti deebinee wal agarra nagaa Gooftaatiin.